ما جريني كذي هاسا ما في وين ناس أي سي لا لساعة كنا كيسها ما كيلي دبتشو هنفرو جد waan hin taane illee jedhee si mufachiisuu hin barbaadu dheeka muudii ammoo hin qabatin aniifati waggaa meeqa guutu manguddoon sikkoo mandoo namni nuu hafe hin jiru dubbannee fixannee dhadhabnee kara miidiyaa fenne si galee ammas boru sanaaf si gidduu wanti jiru ilmoodha dhimma kiyyarraa hin haasa'in jaarti matee sana jabeeffadhu ilmoollee dhimmarraa harkadhu hin haasa'in dhaggeeffadhaa no amaan sifuuf وين amaan mee ناس dhaggeeffadhaa mee tokkoffaa miidiyaa kana xiqqaas guddas manguddoonis as keessa nama hedduu ustaazoonnis namni guddaan illee dhaggeeffataa jira. Isin immoo waan fedhelleetu ijoollummaadhaan ijoollee harkattanii muyit godhe amaan bifa kadhiifama. Ijoollummaadhaan ijoollee afur harkattanii dhugaadha. Ijoollee shan harkattanii tokko rabbi rahmataa godhu. Garuu amma maaltu jira miidiyaa kanarratti akka ijoollee godhachuun bareedaa miti. Maaliif jennaan nama taa'ee daawwatuuf akka dasin jiru. Kanaafuu amma isin jaalalti teessan wal jaalattan gizeen akkatti isin laalu wallaahi gizeen akkatti laalu wal jaalattanii namni wal jaalatutu akkana godhata. Garuu amma wanti isin irratti haasoo qabdanii jiraattan ijoollee babbareedduu qabdan san irratti xiyyeeffannaa godhuu qabdanii ijoolleen teessan barumsa baratu jirti quraanas qara'u jirti amma ijoolleen san akkamitti kara biyya biraa kara biyya jireenya isaanii kan akkam goona akkamitti fooyyessina akkamitti waan kanarratti marii godha. Kanarratti osoo mari'attanii isinuu jaalalti yoo rabbiin walitti bakka takkatti jiraatan ta'e rabbiin walitti isin deebisa ilmoon walitti nama qabdi ilmoon riskiidha waan ta'eef sababa ilmootu rabbiin walitti isin haa deebisu. Kanaafuu qilleensa isin jidduu seenullee hin dhaggeeffatina akkas nagoote yoo kajannee haasoo nuti eebar namni hedduu wal godhaa namni hedduu wal lalaa arrabaa filkeenuu walitti buutu rakkoon hedduun dhufuu danda'a yoo himatu ta'e innis hedduu himachuu danda'atis himachuu dandeessa garuu amma waa'ee ijoollee irratti xiyyeeffadha keessan furmaata yoo dhabdeellee kan ijoollee dammoo furmaata hin dhabdu ijoollee teessan babbareeddu rabbiin isinii kana wallaahi rabbiin bar waan isin jaalatuuf ijoollee shan isiniif kanne bar rabbii waa malee isin bar biyya qabdanii bar biyya kophaa keessanitti biyyaa bar isin namni lubbuu shan lubbuu afur qabee deemu jiru tokko biyya tokko bar waan namni waggaa 6 meeqatti harkatu waggaa tokkotti harkatan ammas waggaa biraa yoo dabaltan 15 waggaa 3 keessatti ilmoo hedduu argachuu dandeessan kanaafuu isin qabeenya harkaa qabdan kan ammoo karaa tokkorra qabuu qabdanii ilmaan keessan hedduu babbareedan maashaallah ilmoo akkam bareed ilmoo namni hundi jaalatu ilmoo naamusa qabduu qabdan illeen arkeetin jira kanaafuu amaan immoo dubartiin akka dubartiin miira keesseenti maybe ati waan fuutee jirtuufis ta'uu danda'a maybe waan isirra geessiste siitu beekaa rakkoo keessan rakkoo jaarsaaf jaartii sii balleessi jechuu hin dandeenye rakkoon jaarsaaf jaartii tarabbii beeku jechuu kanaafuu rakkoo teessan dhiisaati atis akka amaan siiniin jechuu jira isiin dubartiidha siin loluus dandeessi aaruus dandeessi haadha ilmoo teetiti aartus loltus dubbattus ofitti qabii gizee hundaa'u kabajaa kannii fi jaalala kannii fi haadha ilmoo teetiti namni isii caalu inumallee hin jiru amma saa kanatti 3 miti 5 miti 20 fuutu jaartii duraat haadha ilmoo 4 biyya baqaa keessatti rakkoo